jireenya gartanii dargaggoota muslimaa irraa kana dubbanna jechuudha. Maaliif jennaan waa'ee dargaggoo kanaa namoonni gariin gaaffii gaafataa jirtan namoonni baay'een jechuudha. Maaliif daawaan dargaggoo irratti xiyyeeffata kan jedhuufi dargaggoonni gartanii fa'inna ashabaab imaaduddin dargaggoo kanatti gartanii utubaalee diiniiti. Diiniin gartanii jechuudha dargaggootti haaduma dargaggeettiitti shamarranitti haaduma. Kanaaf dargaggeessi muslimaa dargaggeettiin muslimaa diin rabbii kaddamuudhaaf if qopheessi ati dallawa gartanii diiniiti. Dallawni gartanii yoo hin jirre midhaan namaa gartanii jechuudha nyaatamuudhaaf ni saaxilama. Yoo dallawni hin jirre yookaan mooraan hin jirre dargaggoota jechuun dallawa yookiin mooraadha. Yoo mooraan hin jirre gartanii horii mooraa malee jirtu gartanii bineensi nyaatuudhaaf ni saaxilamti. Gaalli gartanii mooraa malee jiru yookaan diinaan yookaan bineensaan nyaatamuudhaaf hatamuudhaaf ni saaxilama. Kanaaf dargaggoonni muslimaa dallawa diiniiti ammallee mooraa gartanii diiniiti jechuudha. Diiniin dargaggootti haajuma dargaggeettiitti haajuma. Gaafa duraa sanis bar warri gartanii diiniidhaaf utubaa ta'anii ergamaa rabbii cinaa dhaabbatan dargaggoota muslimaa warra gartanii umriin isaanii 30 keessa jiru 30 wayi keessa jiru warra akkasiiti. Qeerrolee qarree muslimaati warri gartanii shoora guddaa shoora olaanaa qabatan jechuudha diin rabbii bira dhaabbatuu keessatti. Kanaaf alhamdulillahi rabbiin gartanii dargaggoota hedduu nuu kenne diiniin islaamummaadha. Diinii gartanii dargaggoota qabu. Ammas yeroo dargaggeessaa fi dargaggeettii jennu yookaan shamarran jennu manguddoonii fi gartanii jechuudha manguddoon jaarsaatii fi hajaartii yookaan ammoo dhiiraa fi dubartiin namoonni gartanii umriin isaanii guddaa ta'an hin barbaachisan jechuu miti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mala gaafatuudhaan ittiin mari'atuudhaan namoota akka abbaa bakriifaa isaan akkasii wajji gartanii jechuudha kaayyoo adda addaa wantoota adda addaa raawwataa ture jechuudha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf dargaggoonni gartanii jechuudha diiniin isiniin ijaarama wagga jennu masjidatti argamuudhaaf dargaggoonni gartanii jechuudha mee eessa jirtan? Yoo fi dargaggoonni keenya mana shiishaa fi mana jimaatii fi mana gartanii fawaaisha adda addaatti sanii saaxilamanii masjida hin dhufne hoo yoo masjidni gartanii dargaggeettii if keessaa hin qabne diiniin keenya ni kufa jechuudha. Kanaaf dargaggoonni muslimaa hundi keessanuu jabaatuu qabdan wal jabeessuu qabdanii. Rabbiin tola nutti oolee jira. Laqad manna Allahu 'alal mu'miniin. Tola rabbiin gartanii nutti oole keessa ergama rahmataan Muhammad alayhi salatu wassalaam nuuf erguudha. إذ بعث فيهم رسولا إرجما قرتني يرو ربي نساني تيرو كلا تو قرتني تو لقود دراجة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نوم عليه الصلاة والسلام نتركودا ربي تو نتي أولى جتو أنا إن شاء الله درسي كينيا هاران ترى أسمتين جواب سباي إللي قرتني سنتي إير سوف دراب درسي كينيا إتقوبايا درسي قرتني نموت اللي رتي أبيرنو قبال لك أنا نسيني دبرسو إن شاء الله guyyaa jumaa inshallah hanga rabbiin nadande isiniifin waraabaa peejii keenya gartanii jechuudha chaanaala keenya subscribe godhaa warri gartanii subscribe gootanii jirtan immoo namoota biraa